jennaan namni kun maal godhee maaliif na hamata jedhee lafaa ka'ee lollee waan magaalaa keessa deemee hadiyyaa bareedduu wayii soqee waan isaaf taatu wayii soqee gara nama saniitti deemeeti gara nama isa hamata jedhanii san bira deemee hadiyyaa kana kenneef. Hadiyyaa kana kenneefi nama isa hamatu kana jechaadha. Magaalaa keessa deemee hadiyyaa bareeda bitee fi nama kanaa kenne. Fas'alahu an sababil hadiyya. Maaliif naa kennite hadiyyaa kana? Maaf naa kennite jedhee gaafate jennaan maal jedhee irree namichi tokkoon warra salafaa kun maal jedheen? Rasuula Rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu Rasuula Rabbii akkana jedhanii nama gara keessanitti waan gaarii dalage jazaa deebisaa fi waan jedhaniif Rasuulli kanaaf jazaa si deebisuuf jecha hadiyyaa kana si kennee ati gara kiyyatti waan gaarii dalagdee na hamatuu keetiin saniin zambiitii hedduu narraa buustee akiratti jazaa hunda zambiitii irra hedduu narraa buusta. Kanaaf ani irra si dabruudhaaf Rabbi maasiyaatii hedduu irra naa dabre. Kanaaf jecha hadiyyaa waan gaarii ati waan hasanaata gaarii waan ati naa dalagdeef jazaa si deebisee jedhee akkanatti dubbate jechuudha. Manni salafaa akkanatti yoo dalagan nuti ammoo sa'aatii kana namni si hamataa iyyuu miti. Namni wama kee waan badaa yaadaa iyyuu qalbii keessattuu eebalu waan akkana yaaduu jette hagama garakkattuu fi hagama kataatuu beekuun barbaachisaa jechuudha. Namni nama hamatu tokko maal namarraan buusu ufumarraa waa buusa malee siif khayrii taatii jecha kana kanarraa fudhatuun barbaachisaa. Akkuma Rabbiin Qur'aana keessatti jiru walaa tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Hamtuu fi toltuu waliin qixxooftuu isii hamtuu dalagamte san waan gaarii isiitiin deebisii jedhee Rabbiin Qur'aanaan dubbate. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. yoo waan san hamtuu san khayriidhaan deebiste isaa jidduu keetii fi jidduu isaa xilaatummaan jirtu akka nama firaatitti walitti aantan kanaafi waan gaariidhaan hinjifadhu jedhee Rabbiin Qur'aana keessatti dubbata. Kanaafuu inni nurraa barbaachisu waan hamaa yoo namni dalagee nu gara nama saniititti waan khayriin dalaguun barbaachisaadha. Shari'aan Islaamaa waan gaariitti nu ajajji. Waan gaarii nama waan badaa nutti dalagillee gaarii akka itti dalagnu nu barbaachisa. Akkuma Zaynal Aabidiin guyyaa tokko gabrittiin bishaan oo'aa danfaa wayii gara isaatitti naqxee jennaan eegasi gabrittiin isaa aaree akkamiin natti jedhee namni kun aaree jennaan quraana itti qaraate. والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاذمين الغيظ جنان كذمت قيدين سنن دلن سولك